Qormaata maaltu ishee mudate maalo? Qormaata qofa. Garuu manni yaalaa keessan bilisaan yaalsisa jedheen ture. Eeyyeen akkas godhee ture. Amma maaltu taanaan otoo isheen hin fayyin baasanii? Dura kan inni akkas godheef hospitaalicha keessaa waan sheerii qabuuf. Inni naaf gala. Sheeriin qaba malee immoo guutumaa guutuutti ana abbaa qabeenya hospitaalichaa miti. Kana jechuun koo namoonni kan biroos akkuma koo hospitaalicha keessaa sheerii qabu jechuudha. Isaan tun ta'us hin jedhee. Garuu nama akkamiitu jira? Nama yaaduu hin dandeenye baay'ee qabna jechuudha miteem. Abbaa qabeenyaati yeroo jedhan. Dhiisi malee akkas hin jedhin. Isaaniif falmaa jirtaa? Rakkoo ulfaataa isheen keessa jirtu laalaa jiru beeki. Yoo gargaara rakkoo maalii qaba? Maal isaaniitu jalaa miidhamanii? Ati akkas kan jettuuf giiftuu waan beektuufidha. Namoonni baay'een hospitaalicha keessa yaalamuu dhufanii hospitaala guutanii isa jiran yaanneeti. Inni dhugaa keeti. Akkas ta'uu isheetu na dhiphiseeti beektee. Waan danda'an hundumaan gargaaraniiru. Sanuu otoo isheen beekin. Anaaf jecha yeroo amma kanaa kafaltii tokko malee bilisaan yaalaniiru. Amma garuu yeroon baay'ataa amma deemu bilisaan yaaluu akka hin dandeenye natti himan. Isaanis immoo dhugaa qabu. Anis kana caalaa akka bilisaan yaalaniif gochuun waan ani dandeenyeef callise. Kun rakkoo akkamiiti? Baay'ee malee. Garuu immoo waan ani danda'u hundumaan nan gargaara. Amma isheen fayyaa ishee duraatti deebitutti maallaqaanis ta'e ogummaan qabu hundumaan gargaaruudhaaf duubatti hin deebi'u. Giftii ko natti dubbachuu baattus akka na dhageessu abdiin qaba. Maal jedhee maalirraa akkan eegaluun beeku. Waan ani hin ta'a jedhee hin yaadne jireenya koo keessatti gootee osoon gammachuu koo dhandhameen fixiin maaliif akkas taate? Ani bara guyyaa tokko sin jaaladha jedhee yaadeen beeku. Kanan sitti dhiyaadhe barsiisaa Biqilaa fi barsiistuu Hawwiin akkan si jajjabeessuuf waan sitti na erganiif gadda urjiirraa akka dandamattuuf akkan si jajjabeessuuf sitti na ergani. Ati garuu na jajjabeessite. Onnee koo naaf dammaqsite. Ija koo naaf bante. Durba biraa jaalachuu akka hin danda'u natti agarsiifte. Akka haaraatti jireenya na eegalchiifte. Garuu maal godha? Jireenyi koo yeroo damboobu eegalu kan kee garuu hin dukkanaa'e. Abdiin koo yeroo daraarutti kan kee garuu hin dukkanaa'e. Jiitu jaalachuu koo hamman dagadhuuttiin si jaaladhe. Shamarree tokko jaalatee maraatee jedhamuu koo hamman dagadhuuttiin onnee koo irratti si moosise. Akkuma maqaa kee Giftii taate eenyummaa koo irratti moote. Jaalala ishee irra kan keetu natti caala. Maaliif sitti fakkaata? Ishee jaaladhee fayyaa koos ofii koos hin dhabe. Si jaaladhee garuu ofii koos argadhee jireenyi koo gammachuun guutame. Giftii koo jaalala jiituutiin maqaa maraatu jedhamutu naaf moggaa'e. Jaalala keetiin garuu gaarummaa guddummaa fi jabina kootu lallabame. Shamarree jiruun koo ittiin badeef akkamittan siin wal bira qaba. Gatii maal qaba? Kana hunda otoon yeroo isaatti sittiin himin natti barfate. Kan biraa immoo Saamsooniif gurmuun jiituutti na shakkani. Giftii koo maalidha maal taate? Homa maalin ta'a? Mufatte moo? Si mufachiise jechuun sitti ulfaate?
Ani immoo maal godhin si mufachiise? Har'a akkamitti na arguudhaaf yaadde? Moo biiftuu arguun sitti hin tolle? Lakki har'a ishee waliin waliif hin bilbille. Biifama nan dagadde. Edaa ishee waliin galgala wal argitu. Waan si dudubbachiisu ilqimsi ta'eeti. Jedhee amma sirreessi. Akkati dubbii garaatti nyaatuun si taasise jedhe. Garuu waa'ee yaraa gara kootti naannessuun kun hin ulfaatu. Maalidha yeroo kudhan kanatti kibbii kee gurgurtu? Sarpiraayiz. Maalidha? Ilaalemi. Akkam bareeda. Anaafidha? Lakki kan biiftuuti jedhu ni laata? Sittiin dubbachaa jira bara. Anaafidha? Siif kan hin taane eenyu fidhare? Baay'een carroomu. Akkam bareeda maalu. Durbi tokko hammam yoo si jaallattee guyyaa guyyaadhaan akkasan akkati gootuuf barbaadu. Kennaa wayii yoo kenniteef bakka gaarii ta'e wayii geessite yoo bashannansiiste hiriyoota ishee gadi akka isheen hin taane yoo ishee goote jaalala keetiif bakka gaarii qabaachaa deemu jechuudha. Bakka bareedaa wayii tokko deemnee irbaata yookiin yoo laaqana si affeeree. Laaqana? Iyyee. Maalidha maal taate? Homma guyyicha yaadaa jira. Guyyaa dhalootaa koo miti. Kunuunsi kun maalirraa keeti jedhee yaadaa jira. Jaalallee koo qaalii taateef kennaa kennuu yookiin immoo laaqana affeeruuf guyyaan kabajamu wayii jiraachuu qabamu? Lakkiin illee hin barbaachisu. Amma gammadeera. Akkan gammadduu ta'u na gootee naan jedhe. Egaa waan namaa gaafa ta'u nama mufachiistee maal na goote akkuma naan jettu gaafa waan gaarii ta'u immoo gara ofii keetti naanneessi. Rakkoon qabu. Baay'ee natti toleera. Ammoo sitti tole? Sirriitti malee. Jiitu hordoftee rakkisaa jirta naan jedhan. Sin ajaa'ibu maarree. Ani immoo lakkii ana miti isheetu na hordofaa jira jedheetti himnaan si amanuudhaaf ragaa maalii qabna naan jedhan. Iftii koo ani immoo ragaan koo akkasii ta'een itti yoo xiqqaate yeroo ishiin na haasofsiiftu ani immoo yeroon ishee fuula dhorkadhu na argiteetta. Garuu ati yeroo akkas taatee jirtu kanatti eenyutu ragaa naaf ba'a? Saamsoon maal akkanaan jedhe beektaa? Jiituun na dhisi Saamsoonittan si himaa siin jennaan reebichi Saamsoon amma jaalala keetiin nan miidhu jetteeni naan jedhe. Duratti waan ishee jaalachaa tureef isaan waan isheen jetteen qabatanii na mormaa jiru. Maal jechuu hin danda'a? Dhugaasaa waaqaan alatti situ beeka. Bareedduu koo dhiifama. Haala kana keessa osoo jirtu miira koon dhurse. Ani garuu nama ofittuu akkamiiti? Aarii koo dhiifama tole. Utuu jennu yoomii haasofsiiseen ture. Waa'ee maali? Na rakkiseera maal naan jechaan ture dur. Haasofsiiseen dhufe jechuun maal jechuudha? Ani dhaqxee funyaan isa cabsitee dhufta jedheen si eegaa karaa nagaatiin sana haasofsiisee dhufe naan jetta Saamsoon. Anayyuu akkasitti yaadee deeme. Akka inni ol jedhee deemuu hin dandeenyetti caccabsuudhaaf an ture. Garuu gurmuun dhufee na dhorke. Yeroo haasofsiistuun maal siin jedhee? Hin sobde jedhe. Anattis gurmuutti si ija dhiibee waan dhugaa irraa fagaatedha maal jechaa ture. Akka inni dhugaadha siin jedhu eegdee turteere? Nilumaa fayyaa isaayyuu gara keetti naannessee. Faallaa kanaayyuu seetu na rakkisaa ture jedhe. Inumaayyuu anatu waan gadi galoo kana rakkisaa maalu? Afachuu. Ati maal jetteerre? Maal jechuuniitu narra ture? Maal jechuun narra ture jechuun maal jechuudha? Jaalala kootiin of wallaalee. Inni dur ture jedhe. Akka inni jedhetti ta'ee jenna erga hundi isaa keessaa baatee baay'ee turte. Hin amanteerre? Deebisii irraa eegaan jira. Hin amantee immoo?
akkam si fooyyaa? Jijjiirama qaba? Giftii akkamii ammoo wayyuu qabdaa? Yaadaan kee akkam abdii qaba? Seenaa! 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 Maal barbaada? Si haasofsiisuun barbaade. Waa'ee maali? Waa'ee urjii. Waa'ee kiif waa'ee giftii. Anaan nan ibsu tole. Uff, na gadhiisi. Waan nana gowwaa wayiidhaati. Gowwaan si caalti jirti. Maal abbaa kee jette? Hundumti keenya kan si kadhachaa jirruuf waa'ee eenyummaa keetii nu dhiphisee miti. Seenaa taatee urjii taatee inni dhimma keenya miti. Kan nu yaaddessaa jiru waa'ee giiftiiti. Aboo giiftii keessan wajjin hin dhimuu dandeessu. Egaa kana adda baafattee hin beekne gowwaan nana moo sira? Na dhaga'e. Jecha kee kanaaf asitti biyyooti si makumoo amman sadi lakkaa'uta siin deemtu. Eessayyuu hin deemu. Dabalata moo ani qofaa koo miti. Ati seessan deemtu. Mee maal akkati fiddu laala? Waan gowwaanna. Bakka kana akkuma ilaalaa jirtu namni tokko iyyuu hin jiru. Booda iyyitee na qaqqabaatu jetteeyyuu namni si qaqqabu hin jiru. Amma dafteetu deemte si foyyi. Deemisiin jedhe. Eenyu hin jiru jettee yaadda? Hundi kee seenaan hin sodaatti jettanii yaaddu akka hin taane. Isinitti immoo dachee kanarraa kanan hin sodaanne sodaadha. Yoo dandeessan itti wal barsiisa. Ilaa nuti gonkumaa karoora si sodaachisuu hin qabnu. Kan nuti barbaannu dhimma giiftii irratti akka nu gargaartu qofa. Isin hin gargaaru yoon jedheewu. Afur taatanii na reebuufi? Natti maagaa karoorri keessan maaliin? Miirri gaddaa xiqqooma isheelleesti hin dhaga'amu? Ee natti hin dhaga'amu. Keessumaa immoo jibban dhiirotaaf qaburraa ka'ee dhiironni sadii yeroo fuuldura koo dhaabatan gaddi jedhamu tasuma natti hin dhaga'amu. Nuti kan si haasofsiisaa jirru waa'ee obboleettii urjiiti. Atis immoo obboleettii qabda turte. Kanaaf amma tokkoon kee waa'ee obboleettii koo hin kaasinaa. Irraan isinii deebi'a waa'ee obboleettiin koo tokkoon keessan hin kaasinaa. Obboleettiin koo namoota akka keessanii waamamtu miti. Tolee na dhageessaniittu miti. Maqaa ishee lammata hin dhayinaa. Giiftii moo urjii jettasanis dhimma koo miti waa'een isaanii. Lamaan isaaniiyyuu
bakka barbaadan geeffachuu dandeessu. Kana booddee maqaa isaanii dhaga'uun barbaadu. Garuu immoo obboleettii koo akka waamtan hin barbaadu. Lammata maqaa giiftii maqaa urjii natti waamtu taanaan dhagaa kanaan mataa keessan bakka lamatti addaan baasee harka koo mootummaattiin kennadha. Na dhageessaniitu miti? Na dhageessa anarraa jalqabe. Waa'ee obboleettii keetii ija jabinaan kan sitti haasa'u anadha. Ajjeesuus ta'e buruqsuu barbaadde anarraa jalqabe. Jedhi! Na dhaga'i gurbaan dubbii qofadha seenaan kanan gootu jettee yaadda taanaan na amani mataa keen bakka lamatti baasa. Anuma waan tokko sitti himu obboleettii kee iftuu mana waaqaa teessee lubbuun ishee amma maatii sitti qaana'a. Gurbaa sareennan. Giiftii konaan beeka. Utuuti yaala kana keessa jirtu yeroo kanatti dhimma dhuunfaa koo dhufee sitti haasa'uun irraan eegamu. Garuu baay'ee na dhiphiseera. Jiituun yoomiin baaf gala koo eegina rakkisaa jira jettee natti himattee turte. Isa gaafadhee jennaan faallaasaa isheetu na rakkisaa jira naan jedhee ture. An gidduutti rakkadhe. Eenyuun akka amanuu qabu na rakkisaa jira. Yoomiin dhugaa isaa giiftiin beektii waan naan jedheefan si rakkisuudhaaf dhufe. Maaloo ammas gaafachuu koo akka jajjabummaatti ni ilaale. Maalidha? Kanada? Kobbee farqaa? Dhugumatti akkasidha? Gurbaa sareennan. Nagadhiisaa. Gurbaa saree kanatti nan agarsiisa nagadhiisaa. Hireen sitti himtee turte. Gowwaan si caalu hin jiru jettee sitti himtee turte. Obboleettiin kun du'in malee kan namaa yoo du'e rakkoon qabu nama jedhu caala gawwaa fi of jaalataan hin jiru. Siif gala? Iftuun otoo lubbuun jiraatte akkasin jetti giiftiin aduutuun jetti. Ati immoo afaan kee qabdi. Dirqama waa'ee ishee beekuun nurraan eegamu. Waa'ee ishee waan nuti himte irraa kaanee ishee sirriitti beekna. Yoo beektanoo giiftiin si argitee akka isheen of ilaalte beekta. Erga gaafa sanaati dubbachuu akka hin dandeenyee fi koomaa keessa akka jirtu sitti himneera. Tolee akkuma ati jette ati urjii miti haa jettu. Garuu giiftii wal fakkeenya keessa argite yeroo akkas taatu xiqqoo sin gaddisiisu. Nama obboleettii isaa ilaalcha gaarii qabu irraati kun hin eegama. Hundi keenya yeroo waa'ee giiftii sitti himnu namannee turte. Garuu immoo erga si argitee boodadha kan isheen of ilaalte. Kan fayyuu dandeessu yoo si argite qofadha. Atis yeroo suuraa urjii argite amma akka riifatte inspektar Simboon natti himteetti beeki. Giiftiin ituu waan tokko taate ituu ati fayyisuu dandeessu duute yoo sin jedhan xiqqoo malleesti dhaga'amu. Aboo ammas nan uffisiistan. Maal godhinaan jedhu? Lubbuun ol adeemtu kan harka kee keessa waan jirtuuf maaloo gargaara. Bakka giiftii iftuu otoo taateef jedhi yaadi. Dhaqi ilaali. Kunuunsi. Nama ta'e isin jechaa jira. Hin danda'u. Na dhiisaa.
Giiftii nagaa keetii al tokko ishee qofaatti haasofsiisuuni al tokko qofa haasofsiisaa. Hiriyaati turuu dandeessa. Habu tasgabbaa'ii Saamsoon. Rakkoon kee maaliin? Tasgabbaa'ii. Gaafa haasoftuuf salphaa fakkaata. Ati rakkoon kee maal akka ta'e beektaa? Daftee miira keessa galta. Yeroo darbee si yaadatta? Waan jiituun siin jettetti yoomiidhaan huutee qabatte. Yoomiin na sobde jedhee yaadare. Wanti isin naan jette dhugaa natti fakkaatee ture. Kunoo ammas waan giiftiin siin jette irraa ka'uun jiituudhaan hudhee yoon ajjeese malee chaarta bara. Yooma afaafree. Wanti bookeen kun akkasitti natti qoostee naftu. Kanaafiyyuu durba rukutuu fiireeti. Sammuun kee hojjetu na sobdeetiin siin jechaa jiraan bara. Maarree kottuu na rukutika. Waan hin taane dubbatte akkan sin dhoobe. Maaltu si kofalchiisare? Anaan kan naarsi bara na sobuu ishee qofa miti. Sin jaalladha maal laan jechaa moo yaadni ishee yoomii bira jira. Tole mana irraa deemi. Of eeggadhu. Of eegin siin jechaa jira. Giiftii baay'een gadda. Keessumaa immoo sababa koon akkas ta'uu keetiin baay'een gadda. Garuu mootis waan tokko na hubachuu qabda. Akkamitti akkasitti mun beeku. Eenyu isaaniiyyuu na amanuu hin dandeenye. Maalootumti illee na amana. Dhugaa ani urjii miti. Anii fi urjiin amma kana akkamitti wal fakkaachuu akka dandeenye hin beeku. Naaf hin galle. Wal fakkaanna malee garuu tasuma tokko miti. Ani seenaadha. Urjii miti. Haala kana keessatti utuun sittumuu baay'ee natti tola ture. Garuu immoo jireenya gara fuulduraa keetiif dhugaa jiru baruu qabda malee of gowwomsaa deemuu hin qabdu jedhee nama. Ilana dhagee bareedduu nan beektu. Sin beeku. Ani tasuma urjii miti. Obboleettii kee miti ani. Sigaa nama of jaallatu akkamii taati maalu? Mucaan kun akka kanatti dhukkubsattee otoo agartu xiqqoo mallee garaan keessa raafamuu fi kan si finneef akka ishee jajjabeessituufidha malee miira kana keessatti akka taamilee ishee cabsituuf miti. Har'a sirrii irratti kan ishee naftee jirtuuf obboleettii koo duutiin deebi'ee arge jetteeti. Kana sirriitti beekta. Yeroo kanaan obboleettii kee mitiin jedhama. Ammeenya nama baay'ee argeera garuu kan akka keetiin argina. Ati gara jabeetti hamtuudha. Hiree sigaa si jalaan callisee malee si sodaan. Yoo of kabajje of kabaje. Maal jetteeyyuu? Ani fi urjiin wal fakkaanna malee tokko miti jettee miti? Dhugumayyuu tasumayyuu wal hin fakkaattan. Isheen nama akka keetii miti. Isheen nama itti dhiyaattee hundumaadhaaf garaa laafuu malee hammeenya akka keetiin qabdu. Hiree irra deebi'een sitti hima. Ofii of kabajje of kabaje. Otoo siif galeetii obboleettii keenya dabaan lubbuu ishee dhabdeef barsiistuu fi hiriyaa keenya kan taateefidha bara. Si kadhachuun keenya haqa kanaaf. Silaasaa qaeessatti beekta. Afaan kee cufi. Onneen ishee yoomii biraa akkanatti jette garuu tasumaayyuu naaf hin galle. Kun ifa jira bara. Onneen ishee isatti rakkisaa fi ittiin gidirsaa turte achumatti dhiistee dhufte. Ani bira gaafa dhuftu immoo sobdee fakkeessiti. Garuu wanta kanallee dhugaa isaa beekuu hin dandeessu. Maaliif? Ilaa Saamsoon. Shamarran baay'een jaalalaaf xiqqee wal harkaa rukuta. Kan jiitus kanuma natti fakkaata. Yaadatta yoo ta'e yoomiinis yeroo tokko maqaa jiituun ala nama tokko iyyuu waamu ture. Kunoo amma yeroon jijjiiramee giiftiidhaan bakka buuseera. Asirratti akkuma giiftiin siin jette yoomii haasofsiisuuf kaatee inni fuula dhawwannaaniin xiqqii keessa galuu dandeessi. Xiqqii keessa galte jechuun jaallatte jechuu miti. Baay'uu keenyaan na gorsitee duute sitti nami. Bookee wayi. Maaltu akkasitti si aarsate? Mucaan na cal jettee afaan keenatti hin badin. Tasgabbaa'e malee biraasa. Waa'ee haqaayyuu hin beektu naan jette eeyyeen hin beeku. Haqni tapha daa'immanii malee dhugaa ta'ee natti mul'atee hin beeku. Ani kanan jedhu waa'ee urjii yeroo haasoftu dabaan dhabdeef naan jette na dhageessaa harmeen koo harka abbaa manaa isheetiin goraadidhaan ajjeefamte. Yeroo sanatti seerri maal akka jedhe beektaa? Beektaan siin jedheen. Ila abbaan koo yeroo bilisaan jiraatu seerris ta'ee haqni dhaabbateef hin turre. Na dhaga'i waa'ee koo immoo sitti immoo kabaja koo immoo waggaa 12 hin dhabe. Egaa umurii sanatti immoo jaallatteeti yookiin immoo fedha keetiin naan hin jettu miti. Garuu immoo gudeedameen nama tokkoon utuu ta'e sin ajaa'ibu. Garuu immoo dhiirota lamaan
dhiironni lama miira isaaniitiif jedhanii daa'ima waggaa 12 daa'ima xiqqoo na gudeedanii miira isaanii natti baatan. Yeroo sana haqqi koo maal akka ta'e beektaa? Beektaan siin jedheen. Humanaan hin jenne. Ila na dhagee saala faallaa kanan jibbuuf araada qabaatee miti. Namni kamiyyuu addunyaa kanarratti yeroo dhalatu jibba qabaatee miti kan dhalatu. Akkuma namoota kaanii dachee kanarratti laphee qulqulluudhaan hin dhaladhe. Garuu immoo anaa fi yakka harmee koo irratti raawwatame yeroo yaadu dhiirota hundumaa walitti qabiitii jiraatti abiddatti qabsiisiti gubinaan jedhu. Ila na dhaggeeffadhu. Kan siif hin galle ani shamarree haqni jalaa dabeedha. Kanaafuu haqa urjiimu maal jettan? Isheedhaaf yeroon dhibbadhu hin qaba. Isinis, giiftinis, urjiinis mataadhaan dhaabachuu dandeessu. Maalidha maaltu ta'e? Maaliif akka maraatutti fiigaa baate? Giiftii nutti himi maal siin jette? Hiree maaltu ta'e? Maaliif nutti himtan? Ajaa'iba dhagaa. Ani hangaarratti urjiidha jedhee nama naa ture. Maal si qofadha? Hundumti keenya akkas jechaa turre. Garuu akkamitti nama kana wal fakkaachuu danda'an? Jechuun hundumti keenya waan igneef malee saayinsiin akkas jedha bara. Maal jedha? Addunyaa kanarra yoo xiqqaate namoonni sirriitti nu fakkaatan torbatu jiru jedha. Dhugaa jettamoo? Namoota biliyoona 8.3 addunyaa kanarra jiraatan keessaa 7 kan si fakkaatanidha. Biyya kam akka jiran beekamuudhaa baatus kan urjiif seenaa kan adda godhu biyya tokko keessa jiraachuu isaaniiti. Ajaa'ibadha. Kanan jedhu garuu. Hello. Ok. Maali maal taate? Toleessa jirta. Deemuun qaba. Maalidha isa deemta? Eenyu isheen siif bilbilti? Biiftuudha sin barbaadanaa jette. Kanaaf isheen waan sin barbaada sin jetteef na dhiistee deemuufi? Maaliif akkana barbaadde maalitti beeka? Tarii dhimma rifachiisaa fidha ta'uu danda'a bara. Gaariidha. Kanaaf anis sin barbaada eessayyuu deemtu. Haaraa jirta akka hin taane. Eeyyee haariidha. Yeroo kun waan garaa kee erga dubbattee booda inni haartee inni naaftee naan jette. Eeyyee naafeera. Aareera. Sitti haa tolu. Sitti toleeraam. Natti hin tolle. Anis gaafatti gumii waliin haasoftu akkuma kana naara. Inaaffaadhaan hin gubadha. Ahaa. Kanaaf halluu na ba'aa jirta jechuudha? Akka barbaaddetti fudhadhu. Kanaafuu harka koo naaf deebisaa jirta? Akkasitti yoo sitti dhaga'ames akkasumatti fudhadhu. Gaariidha. Yoo si baaseef itti fufi. Salphaana baasaa. Maallaqni koo qoftee haa dhibbatu. Kana booda gumii sanatti hammam akkan goonitti agarsiisa. Maallaqni koo ba'ee haa galu.